ijoolluma tana jechuudha. Maali qoy? Obbolee jenne jecha nuti obbolee jenne jechanii hoolaa keessan dura dhaabbachuu akkamitti danda'u waay? Maakiin arraas boruus iftaanis jaartii teenya obboleettii teenya dumaashii teenya jechuudha. Dumaashii teenya maakiin gurbaa harargeetiif fuudha jechuudha. Gurbaan baalee hin fuudhu. Ijoolleen baalee miira keetabaa. Ijoolleen baalee miira keetabaa. Nuti uummata siyaasaati. Nuti nama siyaasaati jechuudha. Maaliif gurbaa finnee suuraa keenya akka waan gartee dubartiin teenya gartee baaragummaa jechuudha. Kun gurbaa isin sodaachifne hin fuudhu jechuudha. Yoo ibsaan maakii fuudhe surreen mataan baafadhan. Yoo gurbaan mataan baafatee miti surreen mataan baafadha jechuudha. Abaddan ibsichaan hin fuudhu jechuudha. Abaddan odoo dhiirti teenya jirtu abaddan hin fuutu walas hin fuutu. Tana jala muraatan. Tana jala muraatii sammuu ta'eessanitti jechuudha. Gixxiin godhaatii sammuu ta'eessanitti hima. Caala buunaan taanaan ammoo wallaahi billaa isin hindhiitoon. Isin harargee buunaan jechuudha. Harargee shamarran harargee buunaan akka ammaa raabsaa jirtan kanatti itti buunaan wallaahi takka takkaaniin jechuudha. Hudduu ta'eessan isin sala jechuudha. Takka takkaan walii galee. Takka takkaan jechuudha. Nuti uummata gartee namatti obboleessaaf gammadu malee nama obboleessatti jiraate jaalaa dhugaa rabbi. Walii galee. Kanaafuu jechuudha. Jabbaatee gartee harargee xuuxee taanaan wallaahi wabillahi akkaatiin dura si qabeela si jilbiibbachiiteetiin afraniin lafatti qabachiitee jechuudha. Akkasitti si guuraa jechuudha. Bagatti cabsite boo. Dhiira keessanii fi shamara keessanii. Wallahi billahi shamara keessanii fi dhiirallee jechuudha. Takka takkaan jechuudha itti guuraa jechuudha. Michiyoon akka feeteellee taatu michiyoon siin harkaa fudhannee man furan. Ilma qabdiyyee baaragee qote harkaa. Allahu akbar. Hoolaa keenya kana bara wallahi billahi. Bara hoolaa keenya kana dadhabne wallahi billahi. Afaan komandoon intala yoo kannanii billee bari intala nama dura arrabsiti. Si komandoon nama. Intala kannanii fi intala sanuu arrabsiti bara. Ni arrabsiti wallahi. Uummata akkam ta'e bara. Sabboonaa kiyya jawwaallee hallagee akka sirraa kaatu dhabee. Dubbachuu barbaadde koo dubbadhu yookaan immoo deeftee naannoo walta ishii deefteetti naannoo walta har'a miira keessa waa nu galchanii waatu miira keessa nu galchee waa malee hin dhufne jechuudha. Hoolaa kutaa bakka bu'ee gartee deemuutu hoolaa kutaa bakka bu'ee deemuutu jechuudha. Nuti qeesaa jira nu arrabsaa jira nuti qeesaa jira jechuudha. Walii gallee kanaafuu jechuudha nuti waan takka dhiisu hin ta'e jechuudha. Waan takka jechuudha. Hoolaa ni qabne sallaa jechuudha. Hoolaa guutuu qabne sallaa jechuudha. Warra gartee hinaaffaa teenya qabu. Warra hinaaffaa namni qommaa akkana ta'a. Boo? Assalamualaikum. Waalaikum assalam. Hoolayyii teetan tana maan qabne ten? Harka fudhadhaa shamarran teessan takkitti arsitti hin kennina fudhadhaa. Shamarran teessan takkitti arsitti hin kennina harka fudhadhaa. Bagatti cabsiti. Maaliif awwal? Takkennitaniif illee ta'a ilmoo qabdullee jalaa baafadhaa galchadhaa biyya teessanii. Asirri jirretti cabsi. Jalaa dachaafna hunda'u. Nama si koomuu garree nama intala isaan jaalatte arrabsu garree nama bira. Awwal maaliif ijoolleen xiqqoo mandoo ta'eef hin jettu miidiyaa irraa gaasa uummanni lafaa fayyaa qaba. Warri miidiyaa irraa kuni namni suuraan yoo nama wajjin ka'e akka uuma gartee uuma dhiiraa bulteetti fakkaatti maalisa? Hin beekaa bakka mijattii laayifii qabdi ibsa heeruma jetteen dhalannee barkanii. Inde ibsa heeruma jetteen dhalannee bar abbaa feete wajjin laayifii haa dabarsitu yoo fuudheen fuudhe yoo dhiiseen dhiisa dhiirtee argeetu baay'eedha taasii fuudhu. Dhiirtee argeetu baay'eedha. Fudhadhaa harka walla. Dhageeffadha. Dhuguma jirtu sitti. Akka hammatee taa'uun agartu baga fuudhe harkaa. Dhageeffadha. Ani naman tuqu namni na tunaan ammoo naman dhiisoon wallahi billahi. Naman tuqon an namatti hin bu'an. Garuu ammoo namni na tunaan namni gartee namaan an kabaju namaan an jaaladhu tunaan wallahi hin dhiisoon. Amma maakii jechaa miti anamma. Maakiin tuni hanga nuti kadhannu diddeeti. Dhageeffadhu amma ijoollummaan isiin gartee gaafattii nu arrabsaa turte nuti qeesaa jirti. Shamarran keenya kan harargeettee wali qabdee xiqqeessaa jirti. Okay. Maal jettan ayyaa? Amma maayikii arrabsanii bira kutaniiti shamarran harargeellee arrabsan. Isaafuu warri si koomandoodha. Akka nama arrabsan. Asumaan itti dabarsa. Shamarran teessan harkaa deeffadhaa jedhee baran shamarran teessan galfadhaa biyya teessan. Shamarran keenya dhageeffadha. Shamarran harargeedha. Dhiirati koomandoo osoo juutanii. Hin janajinina. Kunu amma hafarsoon amma isin goota ta'ee yaadatan wallahi billahi qola isin firsara qola hafarsoo jechuudha hafarsoo isin gootatan kana qola meeshaa taatanii isin bitatti qola
Wallahi billahi intala harargee waan ajaa'ibu ni beektaa? dhaggeeffadhu Idris hafarsoon isin gootatanii ni gartee kutaa namatti nama buutiftanii Arsii arrabsee Baalee arrabsee Jimmaa arrabsee Harargee arrabsee Oromoo kutaa kudha takka arrabsanii meeshaa isaa jechuudha. Meeshaa isaa intala warra machaaraatti kun irraa waraabee jechuudha. Gurraacha guddoo kana jechuudha. Fokkotaa jallaa kana fiddee kun onnatti ergite. Rabbiin aduu tana nagaan naannaqin. Nama kanaa kana wajjin jedhi nama kanaatitu kutaa kaayitane kutaatti nama buusee jechuudha. Artillee xiqqeessee. Rabbi jedhi caalaa fannaa keessaa na ergimee galgalaa wallahi awwal fi erga wallahi wabillahi fi wallahi dubarratti matan buusee. Hafarsoo kana gaafa dura kana Taya farto kuna shamarra Harargee arrabsu nagarree. Liggii galchine liggii nama shamarra Harargee arrabsu. Nin fidate kwa. Fidii kottu. Asbaasi. Asumaanuu waan dabarfadhu beektanii. Ijoolleen si koomandoodha. Maayikiin isin jaalattee yooniif ibsaa jaalatte gara galtanii maaliif arrabsitanoo? Gara galtanii maayikii bira kutanii Harargee hundallee arrabsitan. Garuu qabdanii bareedaa. Waliin buusina. Idris intala teessan deeffadha. Isin amma na dhaggeeffadha. Caalaa ooliti fi amma dila gola jala na dhaggeeffadhu. Micattii teessan harka lamaa walii hidhaatii Harargeetti galfadha nurraa. Teennaa shamarran harmallaan lafa guutte. Teenna haa fuudhu galfadha. Waan dandeenyu siin deeggaraa intala teessan deeffadha. Oromoon laal. Intala teessan deeffadha. Oromoon tokko jannaa beektaa. Oromoon tokko nuti jennu kana bira kuttaniiti isin Harargee shamarran arrabsitan. Shamarran Harargee kana rasaasatti dhooyne dhugaa rabbi taganaa isin jaalatte rasaasatti dhooyneeti murtii du'aa adabuu qabnaa Harargeen dhugaa rabbi. Shamarran teessan deeffadha isin deebifnee isin jaalatte maaf arrabsitan nama isin jaalate tokko kabayyaa qabaa namni nama jaalate yoo. Shamarran teessan deeffadha warra mootiin warra. Nama bira yeroo jaalattan gabbaasanii isin arrabsan kun ammas. Khaysaabuu dhalaan Harargeedha. Deeffadha shamarran teessan. Keessan eeggadha obboleeyyan kiyya. Akkuma jaalala beeytanitti jaalala khaysan Harargee khaysan bira deeffadha. Hin feenu nuti yoo feene miti naawu. Dhiirri Harargeetu qaali maal gootanii Arsii bira ittasi shamarran Harargee. Kira gabaami habarsoo kun lala habarsoo meeshaa isaa guutuu wajjin lala. Wallahi wabillahi jechuudha. Nama hara xiqqee ture lala irraan qabee fidee jechuudha lala shufa. Agartanii meeshaa isaatiin na bira jira jechuudha. Mucaa yaadataa haasa jechuudha. Uummata Harargee shamarran Harargee keessaa na ergi caalaa Orooti jechuudha. Suuraa caalaa Oroo hin ta'in jechuudha. Fuudhee deemanii an qunxurroo isaatiin qaqqabee fide gaa. Qunxurroo isaa wallahi rabbiin gartee ummaatiyyaa wal garsiisin jechuudha. Rabbi ummaatiyya. Ummaatiyya jettee na deessitaniin rabbi wal garsiisin namni Oromoo addaan qoodaa ture. Addaan xiqqeetaa ture. Oromoo gartee shamarran Harargee shamara afaan bal'atu ji'a arrabsaa ture. Qunxurroo isaa gurraacha fokkotaa kana jechuudha. Viidiyoo daqiiqaa 5 na bira jirti kunoo. Naal abuuk kushaashaa nuti waa malee gartee dhaggeeffadha nuti waa malee gartee tattaa.